ija tana honoodha nan agarta uummata kun sin argu na agarte bineensaan fakkaadha ture ijoolleen tiyya isaa sagalitti ala jirti bakka guddaan abshir mataatti sin meetrii yookaan ijoolleen tiyya ilaamatti illee nan beekne sagalee tiyya beekan malee natti hin dhiyaatan bakka na dheessan foon asirraa fuudhee ija lameen tana jidduu kaayee nyaara kana gad deebisee jechuudha. Nyaara akkana jiru kun akkana shirjee jira ture laakkoon dureen laan. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma kan deemaa jirru yeroo darbe baay'een keessan fitii ayyaantuudhaaf haqummaan hin mala jettanii karaa tiiktookidhaan kontentii garaagaraa hojjechaa turtaniitu. Baatii muraasa dura obboleettiin keenya ayyaantu Mustafaa jedhamtu kan asidiin fuula ishee balleesse abbaan manaa asidiidhaan fuula ishee balleesse. As magaalaa Finfinnee jirti maaliif akka isheen jirtu akkam akka isheen taate waan jiru turte akkamitti taateen kun akka isheen mudate kan hordofnee simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Deemaa jirra gara mana isheetti jechuudha amma dhumaatti nu hordofa. Gama fayyaatiinis immoo gargaarsa barbaachisu hundumaa kennuudhaaf qophiidha. Kabajamtoota hordoftoota keenya mana isaanii geenyeerra achi deemnee seennee immoo waan jiru immoo waliin hordofna. Nagaan isin fatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya hordoftoota YouTube channelii akkasumas immoo kallattii social media garaagaraatiin kan hordoftanii argaa bifa addaatiin akkuma jalqabarra jennee mana obboleettii keenya ayyaantuutti argamna. Ayyaantuun eenyu akka taate baay'een keessan beektu. Keessattuu baatiiwwan darbanii fi karaa social mediaatiin haqummaan ayyaantuudhaaf yookiin immoo fitila ayyaantuu jechaa baay'een keessan duula garaagaraa geggeessaa turuun keessan ni beekama. Obboleettiin keenya kuni akkuma beektanii kanaan dura namaan asiidiin balaan asiidirra ga'ee fuulli ishee yookiin immoo qaama ishee fuula ishee akka inni balleesse baay'een keessan quba qabdu. Mee taateen kun akkamitti akka ta'e ayyaantuun maalirra akka isheen jirtu maal akka isheetti dhaga'ame akkasumas immoo yeroo ammaa kana immoo maaltu godhamaafii jira kan jedhu walii ilaalla jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofa. Hordoftoota keenya wajjin wal bara. Maqaan kiyya ayyaantuu Mustafaa Taayyeetiin jaama. Kan hin jiraadhu magaalaa Kombolchaati. Amma yeroo ammaa tana kan hin jiru Finfinneen jira. Amma Firoosa sararaan hin jira jechuudha. Ayyaantuu egaa Kombolchaatti akka dhalattee magaalaa Harariin jiraachaa akka turte quban qaba. Mee taateen kun kan sirra ga'e yoomidha? Akkamitti sirra ga'e? Yeroon isaa yoomidha? Eenyudhaan immoo sirra ga'e? Taateen kun akkuma dureen beekamatti abbaa manaa ayyaanarra ga'e. Ani yeroo san galgala sa'aa 9 ta'uusaa ni yaadadha. Halkan keessa moo? Halkan keessa guyyaa arbaati guyyaan sanii galgala sa'aa 9 tiriiknillee hin jiru ture yeroo san. Ani abbaa manaa hiyyaa wajjin nagee waliin qabaachaa turre yeroo sanillee egaa laaqana waa hunda wajjin nyaachaa turre hiraatallee wajjin nyaanneeti an dadhabeetiin jira jeenillee bakka hojiiti eegaan gala bilbilee fi anumaa yaame hiraatallee wajjin nyaannee rafne daa'imallee ijoollee 2 waliin qabna ture naafinni eega walitti dhufne amata 8 finnee jirra naafinni. Boosummaanne taa'ee silkii ilaaluutti illee biraarra fi wajjumaan haasa'ee galgala keessa bakka daa'ima tokko if jala kaayatiin tokko kaanis karaa gadi kanaan ciisee jira. Tibba isaa 9 halkan ga'u kana mataa kanarratti dura naqame wanni kun. Wantichi maalidha? Asiididha? Asiididha. Asiidiin sun durayyuu mana keessa jira moo? Dureen hin jiru. Asiiduma waan jaamu sanu illaa ammatti illee yoo fitteen agarsiiste hin beeku beekta. Amma akkamii manaan jette hin beeku. Eegas bakka wanni kun mataarratti naqame dura. Mataarratti hogguu naqamu wayi gubadhe jeetii lafarraa ka'e jechuudha. Ciisaa turte yeroo sana? Hirriba keessaan jedhee daa'ima kiyya wajjin daa'ima kiyya lamee wajjin. Daa'imatti hin nammine si qofaatti nammee? Daa'ima irratti miillaa fi asirra naqame daa'ima kiyya isa 2 daatirratti kan as lameerra naqame achuma buufata achiitti deddeebisaniiti wallaanaa turan beektaa daa'ima sana.
Daa'imni kee illee miidhamtee turte jechuudha. Isa guddaa osoo hin ta'in xiqqaasaa jechuudha. Ani ammaan tana hogguu narratti mataa kanarratti narra noqusan wayi gubadhe balbale maaltu na dhufe jeetiin lafaa kee beete. Alla arfee kiyya gubadhe jeetiin harkaan isa qabe kanatti. Yoo maal taate yoo gubatte ganaa gubattaa naan jeeti mataa kana gubbaan natti gannaqe. Hogguu na gannaqe amma wayi gubachuutti hin jira osoo sin jechuu jiru moo jeetiin harkaanillee firra akkana hogguun godhu hin dandeenye beete. Eegas booda qubaan fuudheeti ija tana keessa akkanatti na rige. Ogguun ija tana keessa akkana qubaan na rige ija takkitti tana kannee fitumaan takka kana ija tana kunuuna na agarta uummata. Kun sin argu? Na agarte ija kana kannee fitumaan kan akkana qabadde harka tokkoon laafirraa bane jechuudha. Hanga kana gubadhe jee giseen iyyuu zaa sagalee namni hundi rafuu jirani. Mana eessuma kiyyaatiin deeme. Ani akkootiyyaan na guddise mana eessuma kiyyaa mana abbaas hajaamu dhaqe. Achirratti abbaasee keenya gubadde balbala ulaan irraa bani jeeti akkana karradhee. Argaan turre yeroo sana ijji arguun? In argue. Ijji kiyya achumatu ijji namaatu bishaanii achuma yaa'u jirti jechuudha. Osuma yaatuutiin zaa sagalitti hamiilaan bakka dachiin tunaan layyaan fakkaatti. Hogguun deemu. Alla gubadde abbaasee keenya ulaan irraa bani ulaa jee akkanatti giseen da'u. Dura jaartii isaa Oromiyaa tajaajamtu dammaqeen irraa bani ulaa yeroo sanitti. Hogguu isiin ulaan irraa bante alla maali obsitu jettee ayyaantu obsitus naan jettee akkontiyya maqaa kiyya lamaan qaba ture. Obsitus naan jettee ayyaantus naan jaani bakka hojiiti mana barnootaatitti ayyaantu naan jaan mana keessatti obsee naan jaan beekta. Alla maal taate obsee hogguu jettee kana gabbaatu ani bifti tiyya yeroo sanuu jijjiiramtee jirti bakka bineensaan fakkaadha ture. Ijoolleen tiyya saa sagalitti ala jirti. Osoo yeroo san bineensi guurratees namni isaan arguun jiru. Ani gubadhe balbala jechaatiin dhaqe. Hogguun dhaquu osoo dhaabbadhu shiinni kun dhabdhab jeetii narraa bu'eef maafu. Illee kiyya yeroo san osoo bineensilleen guurrate homaa takka bakka godhuuf hin dandeenye egaa ani deemu malee ana osoo waan deemuuti shiinni kun dhabdhab jee narraa lafa bu'e. Bakka abbaasee yeroo sana eessumni kiyya san fiigee karaa hogguu seenu dhabe inninis hin jiru duruu baafate tiraqninis zaa sagalee hin jiru karaa fi karaa naan deeman dhabanii buufata naannoo san jiru nageessan jechuu kakon balchaasan. Hogguu achi nageessan achitti sumaa naa godhuu hin dandeenye akka dhukkubni sitti hin dhageemne itti hedinuu akkanaa dirtee namoonni baay'een dirriibaa hanga tokko natti dammaqanii. Kadhufee saguma bineensaatiin nadheessa bakka kadureen na dhiyaatulleen bineensa fakkaadheen ture. Eegas booda daa'ima san akkatti ol guuranii fidanii beekan. Uffanaatiilleen hin jirtu yeroo sanitti makiinaa deemee eessumni kiyya fidee dhufe. Abbaaseen kaniis hin jiru kan achiin abbaan kiyyalleen karaa irratti ni eegaa ture. Bakka makiinaadhaa sitti achi boo jirre jaaniini abbaan kiyyaa karaa irratti ni eegee waliimaanuu karaa hospitaala imaaj kana walumaanuu riivariin warreessanii abbaa kiyya Mustafaa Taayyee Hajaamu wajjin waliin dhufnee buufata sadheen bakka achitti fuulli kiyyalleen kana turre kuusanii namoonni baay'een hogguu ol seenu ana nan beekan isii miti jaaniiti hanga torbaan takkaa namni na dheessaa ture. Kadhufe mee warrumti si beekan kanan dura obsee mee ayyaantu mee qajeelu fullee akkasumatti hagaddee bu'u jira. Eegas booda achuma jirti ilaalaa hogguu jaaniin garuu rabbiin kun akka bade qaba. Yeroo sanitti maal akka asiitiin ta'e namoonni beeka sibiilallee adda cabsa ture inni kun akkasuma wajjin alhamdulillah waan ja'ani imaa jaafame imaa jogguun dhufe. Achitti dawaa adda addaa bakka dafaniiti ija takkittii tana naa dhaqqabanii jechuudha. Ija takkittii tana inneessiin dafanii inni kun hin argamu jinni kun? Kunkaa tokkichaan kun ni argee inneessiin dafanii narraa dhiqanii. Eegas booda mataa kiyyaa hin agarree mataa kiyya eegas guyyaa lama eegaan bulee narraa haada malee namni yeroo san mataa na harka hin jiru. Mataarris meestii mataatti sinimeetirii yookaan kan biraa dugda I think
እስቲ ቃስ አብሽር ኦኬ ኦኬ አስመራ ሲገርስተን የሚመታራ ዋንት ኤፊ ኦኬ ካና ሀዱይዳ ሀና ሆጎን እየድሮ ገጫሁ እዳን እኒ ማስጠቢያ ቀብ ማስጠቢያ ስንልም በይኔ isa san fuudheeti nakkana najala facaaselaan poolisonni hogguu mana hiyya dhaqanii ilaalanii waan kana cinaa isaanirra fixee jiru cinaa isaatii mana keessatti hafe malee kanas harkarratti hogguu sumaan urgufadhuuti kana kanarra naqame akkama imaajitti asirraa tafa hiyya kanarra hanga tokko muree fuula kanarra naqudhee mataa kana miila keerraa yaalii yeroo si kenni tafa keerraa murame isa kun qomadaadha wanti madaadhamti asirraa murame si dabarsan graftingi Dr. Gurum namni jaamu mataa okay duwwaa ture bakkoo wanti fi kuni kan qaama keerraa fudhame si darbedha asirratti kana naagodhame harka kunis akkana fuudhamee jira neeyye graftidha kun grafti asirraa naa dalage mataa kana keessa nagaddeemaa ture inni yeroo sanitti narsii takkaa jira Tigist nama jaamu yoo faana jirti Bakka baay'ee na gargaaraa turte mataa kiyya kanaaf ni ijjiiti bakka yeroo na dhiquu deemu laaltee ijjiiti. Dooktar deemuu jira wanni kun akkana mucaan tun harkatti hin du'inii wanni kun deemuu jira jettee footoo kaastee ergitiif. Bakka tarmata akka qofarraa kaasee achi booda dhiisii jetti. Footoo ammaan kaaseen jettu itti deddeebiti. Borus hogguu dhufte akkas deemuu jira. Bakka narsoonni achi keessa jiru baay'een isaan galatoomfadhaan isaan hundaa'uu narsoota sana. Bakka hedduu narratti tumsanii na gargaaranii akka inni wanta asiidiin xiqqeessannarraa haasu kan adda sanarraas ammoo giraaftiin godhamee jira. Kanarraan akkana narra gad dhufeemi kanarraa kaasee ture ija tanaas akkana shir jettee deebitee baatii lamaaf ijjitii jan cufamu. Akkanuma banaa teessi tanummaa firiin takkitti agartuu tanaahu amma akkana itti xiqqasho gad dhufaame amma kun akka cufamee banama amma eegaan giraaftii dalagadhe akkana malee ala jirti ijjiti takkittummaan tun. Giraaftii jechuun egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gogaan qaama biraarraa fudhamee bakka biraatti yookiin immoo bakka naannoo fuulaa irratti maxxanameef jechuudha. Ija tanallee akkasumatti asumarraa na guureeti. Keessa deebisee ija tana nyaara akkanatti nyaarreen akkana gubbarratti as ba'ee jira mire akkana shirjeeti duuba deebi'ee jira. Ijji tun aluma teessi ati ni dhufta malee ani ijummaa nama harku tanaahu yoo sagaleen taate malee adda baasuun dadda'u bakka. Eegas Dooktar Dastaa jaaniiti haakame ijaatillee nageessanii turan. Hogguu nageessanii bakka yoo Finfinnee deemtee ija tana jee innillee furmaata dhabe. Eegas booda Gurum ija lachuu dhabdee taa'u mucaan tun na qoccaatee jeeti Dooktar Gurum kun kee kana jechuun muree foon asirraa fuudhee ija lameen tana jidduu kaayee nyaara kana gad deebisee jechuudha. Nyaara akkana jiru kun akkana shirjee jira ture laakkoon dureen laan achirraa foon jidduu kaayee kana gad deebisee guyyaa 17 ija tana akkana lachuu cufaan tureen. Nama ija lameen hin qabne egaa maal jee akkaan hin beeku bakka jiruu tana jibbeetiin yaa rabbi kiyya osoo na fudhatte hoo waan jaamuu murteesse beekte namni ija hin qabne baay'ee ulfaataadha. Hogguu ija tana narraa bane dhufee daqiiqaa 30 waan na agarre turte. Bakka ani jedhabee ilmaan kiyyaas dhabee ilmaan kiyya dureenuu na wallaalanii ammaas akkasuma na wallaanuuf deemanii bakka qilleensa addunyaa dhabe jeetiin. Ija dhabu mannaa gaa duutee qabrii seentu irra si jira beekte nama akka qabrii keessa jiruuti namni ija hin qabne. Hogguun ani booyaatiin ture yeroo sani xiqqasho hogguu dhaabbatte naa banamte jechuu ijjitu. Naa banamtee naaf harkitee eegas booda hin rafne jechuu ni dandeessa. Baatii 2 fi 3 san hin rafne. Yoo dilmee naa diran malee hin rafu bakka. Kubbiinis itti dhaga'ama. Ijji akkaan ani fedha naaf hin taatu dilmee saniin jiraachaa ture jechuudha. Hedduu achitti gargaaramaa ture. Egaa immoo kana keessa ija keessa deebisee gogaa kana lameen gogaa gabaabbate kana ija gubbaa kana foon jiddu asirraa muree jidduu kaayee gad deebisee akka cufamtu godhe kana eegana booda wayyaa'eetiin jira beekte. Egaa baay'ee si gargaaran doktoroonni ispeeshaalii Dooktar Gurumis ta'ee narsonni guddaa galatoomaa jennaani. Suuraa kee yeroo duraa argaa turre
Suuraatti kanaan dura kaatee turte argineerra. Akkasumas immoo ijoollee akka qabdu dubbachaa turteetta. Ijoollee meeqa qabda? Lamaan qaba. Umuriin isaanii meeqa? Isaan lachuu tokko amata 4 tokko amata 2. Amata 4 fi amata 2? Oggusii argan ijoolleen kee maal jedhu? Ani ijoolleen tiyya ilaamatti illee nan beekne sagalee tiyya beekan malee natti hin dhiyaatan bakka na dheessan ifuma tiyyaafuu ogguu isaan dhufan garagalee mee guyyaa tokko fidaa hin jeen gurumaala kanaan dooktarri kiyya ijoolleen si wallaanu malti guyyaa tokko fidinaan jee osoo karaa finfinnee kanaan dhufin dura jechuu yaameetiin guyyaa iidaa jechuu achinatti dhufanii na dheessan bakka maaliin godharee oofseetuma ta'a malee harkuma kana namadaa harka kana madaa dho'iseetiin Ansaare waajjir harkuma kana na tuqadhaa guutakkallee hin jeen ijoolleen na diddee jechuudha na diddee fiigan ogguu naa garan karaa eessuma kiyyaa abbaasee kanis hin jahu kan karaa isaatii fiigan maal qaba gaa ilmoo nati dhaltee garaa keessaa baate yeroo si wallaaltetti maal gooda rabbumaaf nafta abshir ijoolleedha waan ta'eef ijoolleen waa adda baasanii hin beekanii ijoolleen keessa immoo siif qaqqabanii si yaalu siin iddoo guddaanii akka ammaa miti nu bandu wannaan qaba waan ta'eef naa gala si nu badha naa hin boyin abshir cimtuudha baratti bakka guddaan abshir shi waan takka hin boyin ijoollee waan takka waan hin beeknee fi yeroo booda galaa fi deemaa abshirati rakkoon tokko hin jiru yaaddeen hin dhiphisin ishee cimina keedha kun iyyuu. Nama kamiyyuu muddachee kana dhufu ni qorama beektee qaama miilaan deemuu dandeessaa dubbachuu dandeessaa harka qabdaa kan asiin itti namni lubbuun isaa darbu hedduu jira. Akkasumas immoo kan iji isaa lamaan jaamu jira. Ati immoo carra qabeettiidha. Argaa jirtaa deemaa jirtaa. Wanti kun immoo wanta yaalamuu danda'udha. Waa'ee yaala kahiis immoo itti dhufna. Egaa wanta yaalamuu danda'u waan ta'eef waan tokko baay'ee of dhibbisuu hin qabdu shi. Amma dhumaatti waan siif godhamuu danda'u hundumtu siif godhama. Yaalii barbaachisu hundumaan argatta. Atis immoo iddoo guddaa geessee namoota rakkoo kana miidhameef illee barumsa guddaa laachuu dandeessa. Siigalee miti jireenya mataa keessatti fufuu dandeessa waan tokkoof hin dhiphisinaa. Mee amma maalirra jirtu yeroo darbee obboleessi keellee dhufee wajjin haasofneerra yaaliin gara biyya alaatti ispeeshaalii reconstructive surgery akka hojjetamuudhaaf reference barraa'ee ture. Kanaaf immoo piroosesii akka jirtan qophaan qaba. Anis immoo waan hin danda'u gama kootiin yaalii gahaa akkasiin argattaniif isin gargaaramee maalirra geessaniittu? Namoonni si gargaaraa turan immoo namoota akka namoonni baay'een si gargaaraniiru. Namoonni baay'een na gargaaraa turan musliima jenne kiristaana jenne hundumtuu na gargaaraa turan. Ammallee akka nan daganne jechuu fadheeti. Akkuma jalqabane eegaltanitti ilaa xumuratiyyallee akka na cinaa dhaabbattaniin barbaada. Galata keessa rabbi isin haa deebisuun jaani. Ammallee akka nan daganne jeetiin amma piroosesarra jalqabeetiin jira. Karaa biyya alaa deemtee wallaalamtaa waan jaamuu riivarii barreessanii turanii amma piroosesa sanirraan jira akka nan dagannee jechuun ni barbaada. Islaamaas ta'e kiristaanaas ta'e hundumti Oromoo waan taate akka dureenuu na cinaa dhaabbatanii ayyaantu sii jirra jaanii ani har'a fuula kiyya dhabee ilmoo tiyya na wallaaltee osoo uummanni Oromoo na wallaale natti dhageema ture beeyte. Akkaan ilmooti yalla sabruu na godhan beeyta hawaasni kiyya guddaan akkaan bakka waa hunda isaan irratti sabreeni beeytaani hundumaahu ammaas akkasumatti. Abshir ati haadha jabduudha. Siigalee waan tokko yaaddeeni ijoolleen geessiif guddatu. Atis immoo iddoo guddaa geessi yaalii bareedaa argattee fayyitee siigalee miti. Hojii kee haaraatti deebitee jireenya haaraa jiraachuu jalqabdaa waan tokko yaaddeeni. Hojjamtoota hordoftoota keenya baay'ee xiqqoo natti dhaga'ameera. Kan natti dhaga'ames uummata keenya caala uummata keenya Oromoo caala uummata biraatu baay'ee ayyaantu gargaara deeggaraa turedha. Nutis immoo gama miidiyaattis immoo baatiin argina waan ta'eef namoonni biyya keessaa biyya alaa jirtan egaa dubartiin haadhadha. Dubartiin obboleettiidha. Haadha ijoolleeti. Carraan isheen qabdu immoo yaalamuu akka isheen dandeessu akkasumas immoo piroosesii akka isaan jalqaban dhufee na haasofsiisee anis gama kooti waan gargaaruu danda'u hundumaan gargaara jennee walii galleerra. Kanaaf hospitaalarraati illee invitation leeteriin ergamee qaamoleen garaagaraas deeggarsa garaagaraa gochaaf jiru. Ministeerri fayyaas deeggarsa akka deemtee yaalamtuuf waraqaa barreesseeraa fi egaa yaaliin isaa qarshii guddaa gaafachuu danda'a. Akkasumas immoo ijoolleen ishee lamaanis immoo jiru ijoollee waggaa 2 fi waggaa 4ti. Kanaaf ayyaantu gargaaruu qabna kallattii hundumaatiin waan dandeessan hundumaatiin ayyaantu gargaara. Mee maal faarti gargaaruu danda'u?
Akkaawunti nambariin jira? Akkaawunti nambariin ni jira. Tana meesuma xiyyaa sanii jalqabaas kannadde ammallee isumaa torkaa qaba akkaawunti nambarii sana. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa ayyaantuun yaalamtee fuulli ishee kun sirraa'ee fi ishee sirraa'ee fi harki ishee ijoolleen ishee amma baqatan kunniin tarii ijoollummaadhaanis ta'uu danda'a waan ta'eef garuu gammadanii haadha keenya jedhanii akka isaan wajjin burraaqanii taphatanii fi gargaaru akkaawuntii iskiriin irratti dispilay ta'aa jiru kanaanii hundumti keessanii amma dandeessan akkaawuntii irratti galchaa yaaliin konaa fi qarshii guddaa barbaachisaa waan ta'eef namoonni garaagaraa kallattii garaagaraatiin immoo kan gargaaraa turtan kan ishee bira dhaabbachaa turtan hundumti keessan galatoomaa jechaa egaa ayyaantu waan sitti himu akka ogeessa fayyaa tokkottis rakkoon kamiyyuu nama mudachuu danda'a. Namni akkasumaan balaa tasaan lubbuunsaa daqiiqaa tokko sekondii 2 gidduutti darbu jira. Ati lubbuudhaan jirta. Miilli kee deemaa harka qabdaa. Wanti si mudate kuni namoota hedduun mudata. Namoonni baay'een ija isaanii dhabanii namoonni baay'een dubbachuu kan hin dandeenye jiru. Namoonni baay'een immoo battalumatti kan lubbuun isaanii darbe jiru ijoollee isaaniirraa. Ati garuu ijoollee keerraa kan dabarreef ijoolleen keessillee haadha malee guddanne akkan jennee fi rabbi lubbuu kee hambisee jira. Namoonni hedduun yaalamanii fayyaniiru argiteetta. Atis immoo silas natti maa turteetta. Dhufanii kan si jajjabeessaa turanii ergasii illee abdii akka horattee waan tokko yaaddeenii si gala miti. Wanti hundumtuu bakka isaatti hin deebi'a. Maaliifin akkas ta'ee an maaliif bifti koo akkas ta'ee an cubbuun qabaa balleessaan qabaa sababii maaliifin akkas jettee sammuu kee of hin dhiphisi. Nama kamiyyuu waan mudachuu danda'udha. Ati immoo iddoo guddaan geessa. Ayyaantu guyyaa kan hin irraanfatin. Guyyaa tokko si gala miti akka addunyaatti namoota kaaniif illee furmaata ta'uu dandeessa. Namoota rakkoo kanaatiin miidhaman dubartoota miidhaan akkasiirra ga'aa jiru. Karaa garaagaraatiin irra ga'uudhaa fi sagalee guddaa taate akkasitti osoo hin taane akka addunyaatti sagalee guddaa taate si gala miti namoota kaaniif illee furmaata ta'uu dandeessa. Ijoolleen keessa immoo egaa ijoollummaadha ijoollee waan tokko waan hin beeknee fi yeroo waa xiqqoo bachaa dhufan si hubatanii ijoolleen keessa gargaaru ijoolleen keessa waliin namoota kaan barsiisuu danda'u. Si galee waa tokko yaaddeen Rabbi nama sii kennee jira argiteemi. Rabbi nama sii kennee kallattii garaagaraan akka gargaaramtu gochaa jiru. Anis immoo waan danda'amu hundumaatti sin deeggara waan tokko hin cannaqamini. Uummanni Oromoo si faana jira sii galee. Egaa haqa kee immoo Rabbi sii baasa. Waa tokko yaaddeen namni yoo sii baasa haqa kee Rabbi sii baasa. Namni illee yoo sii baasu didee kanaaf qorumsi yookiin immoo chaalenjiin akkanaa yoo guutu dhufu si jabeessuuf si cimsuuf akkati dubartii cimtuu taatu si gochuuf ta'uu danda'a. Kanaaf waa tokko yaaddeen hin dhiphatini kallattii hundumaan si bira jira ayyee. Yaada xumuraa qabda. Inni illee bakka jirutti osoo naaf qabamee natti tolu na fakkaata. Uummatni Oromoo bakka jirtanitti warri mooyyaalee sanillee yoo jirtan taate uummata Oromoo waan taateef isa kana naa qaba. Inni kun baay'ee sammuu xiyya madeessee ilmoo xiyya madeessee waan jiruuf jecha inni kun xiqqoo miila isaatiin ni okkolalaa. Hadaraan isiniin jiru uummata mooyyaalee keessa achi keessa kan jiru uummata Oromoo inni kun achi jira. Adaamaa keessallee akkasumatti ni jira jechaa waan turaniif. Naadirmadhaan isiniin jiru akkuma jalqabdanitti karatti akkanan dhiisne jira. Waan tokko yaaddeeni kallattii hundumaan si bira jirra shi? Waan tokko yaaddeeni.